Ashamaar kafuunii akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaal ayyaantu asallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtattis naa qaqqabu baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo na eegdanii egaa ka samoona kanaa meeshaaleen gallakkisee gubbaatti obboleewwan fayyadamtan danuun ni jirtu viidiyoo tokko na simbiraan gaa isaan keessaa obboleettiin kun nama tokkodha isiniin jechuun jaaladha egaa ka viidiyoo kan laayik sheer gochuun dagatinaa warroonni chaayinaala keenya faarawata tanooratan sabiskiraabii godhuun maatii keenya taachuun gaman maanaffeerraa kootidha. Egaa ka ijoolleen baay'een dhuftanii dhuguma 49 jira dhuguma 55 jira soofan jettanii nagaafattan jirtu kunooti kabiraallee namni xalabatanii jira tartiibanan isin biraan gaa'e dheetanan malee isiniin jedha teebiliin akka argaa jirtan jidduu keessaa kanaadha baay'ee bareeddi teebiliin isiniin jedha hunda isaayyuu tokko meeshaalee ishiin xalabatte meeshaa torbaa kana gatii isaa tokko na isiniif hima jechuudha. Egaa ka kanarratti qumsaaxiniin barri 3 jiru barri 4 kan godhatte jira akkamitti akkas ta'ellee akkan jenne barriin 4 meeqan jira barri 3 immoo meeqanan viidiyoo darbe keessatti gallakkise kan jedhullee isiniifan himaa laayik sheer gochuun dagatinaa isiniin jedhaa soofan kun kan 55 kan 45 isinitti argisiiseen ture egaa ka disringii kanallee biiffee kanallee qumsaaxiniin abbaa barri 3 jira abbaa barri 4 godhatte egaa ka abbaan barri 4 kuni barri 4 akkataa ishiin itti teechifatteedha haala kanaan naa hojjetamu itti kan ba'e garuu barri 3 diizaayiniin kanuma ta'e barri 4 naa bootte 35 dha gaafa mooyyuu wanni itti deebi'e immoo 29 dha jechuudha gaafa barri 3 itti deebi'e viidiyoo yeroo darbeet irratti hojjedheen ture 29 nan hojjedhe barri tokko itti dabalattee 35 hojjetame jechuudha kana fakkaata isiniin jechuu jaaladha egaa ka biiffee kana akka argaa jirtanii biiffeen kun hojiin isaa baay'ee guddaadha 24 baay'ee baay'eessa warri itti fayyadamuu barbaadda itti fayyadamaa isiniin jechuun jaaladha disringiin kun akkasuma isiniin jechuun jaaladha hedduu meeshaaleen kun meeshaalee baay'ee baheessa jiranidha itti fayyadama dhugaan isiniin jedha yeroo wayii chaansii wayii namaaf hin argama hojii keessatti chaansii san immoo kan itti fayyadamu abbaadha isiniin jechuun jaaladha egaa kan meeshaaleen kun babbareedadha meeshaaleen kan duraatirraa waan adda isa godhuun qabu hojiin isaa miidiyeessiidha hojjetamaa ijoolleen waa'ee mukaallee haasoftan yeroo baay'een dubbachaa jira jechuudha. Ani wanta hojii kooti malee hojii nama biraatti miti kanan dubbachaa jiru meeshaa na biratti ba'e malee meeshaa kara biraatti miti kanan dubbachaa jiru meeshaa na biraa immoo chaayinaala koo jala seenaa laalaa warroonni immoo meeshaa manatti galfattanillee yoo raattan koomentii barreessaa meeshaan galee dhuguma soofaan biraandii ta'uu yoo baate algaan miidiyeessii ta'uu yoo baate mukoolee addaa biraati kan jettan yoo ta'e naa wanni naaf kennuu dandeessan jechuudha yaada keessan koomentii jalatti ani koomentiin koo hundi isaayyuu banaadha yaada mataa keessanii kan feetan teechisuu dandeessu isiniin jechuun jaaladha egaa ka akka argaa jirtan algaa kanallee ani kan karaa biraa hin beeku chaansii bareedan isinii baheetoo jira komodiina irratti argaa jirtanii baay'ee bareedadha maal meetirka 50dhaan bahee dhiifamaa isiniin jechuun jaaladha baay'ee bareeda fayyadamuu dandeessu haalli kun jijjiiramuu danda'a boru hin beekamu akkasumas diibistaandiin kun kan mana kootidha ijoolleen baay'eenis xalabattanii jirtanii obboleettiin kunis xalabattee jirti egaa ka 29 algaan kun bahuun isaa anumti tunuu nan dinqisiifadha jechuudha egaa ka ijoolleen baay'een xalabattanii jirtu ni bahaa ni argitu haala kanarraayis adda ta'uu manattis isinii galaa ni argitu isiniin jechuun jaaladha diibistaandiin kun 15,000 dha kaleessas 15,000 har'as 15,000 dha itti fayyadamuu dandeessu yeroo kana keessarra yeroo hunda waa'ee qaala'insa jireenyallee haasa'uun baay'ee namatti toluu baatu waan hunduu bakka hin jiru isiniin jedha gabaabseetuma yeroo hunda bowoo mataati waa'uma jireenyaa gaafa haasa'amu jiraachaa jirra oduma jiraachaa jirru immoo ijoollee biyyoota ormaa keessa jiran immoo mataa bowwootti godhuun gaarii hin ta'u namni kamuu hagabuu bulaan jiru guyyaadhaa dabalaa deema garuu namni hagabuu bulee hin jiru galata rabbii inni immoo akkasumatti waan namaa qopheessa isiniin jechuufanii fayyaa ta'a fayyaa kadhadhaa akkaataa hojii tooftaa hojii itti baraa isiniin jechuun jaaladha xiqqoo wantoonni adda addaa yoo biyya keessatti galan wanti gir namatti jedhu jiraachuu danda'a chaalenjii danuun isa san immoo ni damdama keessattuu ijoolleen ani dinqisiifadhu qabadheen isinii dhufa viidiyootti aanu irratti akkamitti tooftadhaan jireenya ofii injifachuudhaaf xaaraa akka jiran ijoollee baay'een
keessan kan naquun namanni jiru inni kan mataa isaa of danda'e amma waa'ee meeshaa tanaa sa'aa jira isiniin jechuun jaaladha. Akkasumas immoo gaafa meeshaa keessa wal biraan gahattan waan cinaatti barbaachisullee waliin gaachuu yaada akka mataan keessa bowwoo isinitti hin taane yookaan immoo wantoota adda addaa keessa akka isin seensisne isiniin jechuun jaaladha. Egaa mataa bowwoo hoon jedhu waan gootanitti waan hojjetattanitti hin gaabbinaa isiniin jechuufanii isinan jaaladha. Baay'ee.